akkas jechuudha Suleyman. Yalla Bakki too amma siinee kanan beeytaa miti. Bakki too kana dhayixee wannoon daddaan baafa wantoota karaatee illee wanta sinatti aartuu fi jiru. Rakkoo kan qabu abdii kana doonjee kaani waan na barbaachisu gartee miti siidha wala jedhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya isin jechaa bakka jirtanitti nageenyi fi jechaa akkasuma maali dhuftee jirtu keessatti ani wanni dhufeeni kaleessa akkuma kaleessa isin jedhe jechuudha iddoo kaan irratti abdii dawwalaa fi isin jedhe abdiillee dawwalee jira abdii eegu jira jechuudha amma abdiin asitti dhufaa naan jedhe gootaa wassafee fi walii wassafee asitti na eegii naan jedhe tura asitti abdii eegu jira akkasuma immoo biyyuu namoonni hedduun lafa jirtan wallaahi ani jaaladheetiin itti dirqiidha waan ta'eefi rakkinni amma keessa jiru kuni rakkinna bas baay'ee tokko waan salphaa miti jechuudha. Osoo waan salphaa akka ta'u ta'e waan anillee callisuu miti jechuudha iyyuu illee. Garuu mootiyyuu rakkinnan keessa jiru kuni wallaahi namni naa hubate garuu mootiyyuu rakkinni guddaa keessa jira jechuudha. Akkasuma inshallah amma abdii jira abdii inni guddaan isin kadhadhu hordoftoota biyyaa abdii bichaa akka garaa naa laaffisuu du'aayi naa godhaa isin jira abdii kaan qofti akka garaa naa laafee walumaa gala waan mucattiin keessa jirtuu fi akkaataa isiin walumaa gala bas waan mucattii sadisituu beekaa isa beekaa akbaara isii abdii beeka waan ta'eef akkasuma hanga dhuma viidiyoo keessatti abdiin dhufaa jira as ga'ee jira kunoo abdiin dhufaa jira jechuudha alsala jirta abdii akan dhagaame hai aboo dhimma guddaa hin si barbaada rabbi erit akka aboo ibadde immoo Dhima jira. maal jirta akima magaalaa amma garaa deessa gara maal yoo waan amma haajaf dhufebeeta haajaa sanillee mootii yoos ta'e malee namnummaan naa furuudhin Haajaa silaamaan. haajaan wanta asitti ta'e maali beeta dubartiin guddini beekte yaa Hojiin tutan. akkaataan beene waliin gaaf jira beekti Hojii jette maaf hojii beekaaree ani hojiis baatan. hojii beekta fuudhanii hojii akkama wallaaltee argee hojii hin beekti anuun immoo ati waan ati beektu gini siyaa beektu baatte walumaa dawwalee waan akkanaatiin ajaa'ibsiisee dhuflee jiru abdiin beekta. Dhagaa'e Suleyman xiyyaafuu dadhabbiin narraan galle lacaqaacabsu na waan ta'e silaa. Laa dadhabbii abdii bara dadhabbii akka dadhabdallee hin beeka miidhama kanaatillee baru garuu mootiyyuu abdii namni kuni obboleettidha ilmoon abbeeraa jechuun obboleettiin isaa akka taate ni beekame irra. Ilmoo abbeeraa haa taatu buleettii ta'e haa taatu maali haa taatu eessa beeka eenyuun isi. Yaaki abdii osoo beektu na soluun kan abbeereeti yoo beekte aboo yoo waan biraallee irraa beekte rakkoon qabu waan beekullee horii feetan yoo horiillee beekte rakkoo takka qabdu. Yoo rakkina keessa jira bas ani waan rakkina keessa jiruuf waa barbaadallee kanaan jette takka rakkoo takka hin qabu jedhamti. Mootiyyuu osoo ati narraallee waa barbaadaleetu ijaaruu anillee mootiyyuu sii miidhame tatti rakkina keessa jiru kana qabaadhennaanin sii godha obboleessi kiyya saayima hojii nyaanne hojii dhuunne ati kanaafuu wanta hojjetullee hin jiru naa hin qabdu. Naa horii fi maalii dura bartee miti ani sii beekuudha isiin tuni eenyunni urjiin tuni kaminni fakkeenyaan amma urjii ijoolleettuutu jira maqaan urjii gaheerum urjii sila urjii manaan jette qofaaban urjii akkamitti beekare footoon argisiifta. Isin jedhe anam garteemi mucattiin beeti jedhe ani mootuu gartee siillee walaluun fedhu jedhe mootii wannan siile walee siyaameefillee haati natti hin dhiisu malee haati waan akkana taasisu bilisa. Bar lolaa fi onnoo wanni geessita kallee hin jiru jaaran mallee siin jira. Mucayyoo beekaa suuraa isin arginu. Kuno yaaba mucayyoon tana ati mucayyoon beeka ati rabbee ija koonaan beena waan kam jedhan tana kuno kono kan tana kono beeka on beeka tana malle. Mee suuraa biraa Kuno suuraa biraa laala kan abbataa beeka koonni beeka ittiin bana.
beektu yaa deemu. Hin beeka maal kee ture isin jechuun ani urjii intala beeraatii maal naan jettu gaa. Ani fira ta'uu keessan hin beeku michee garuu hin beeka. Barama waan isin jedhe bara fira ta'uu keenya bara beeki isin jechaa hin jiru baran. Miidhatti anatu iyyuu itti hajama haaja irraa qabu jechuudha. Galaani jettiin akka badde gartee. Akka badde gartee walumaa gala akka sagalee isii dhabneeyyuu waggaa sagalee xiqqaate. Ani gartee yeroo duraas iyyuu nuti tana kee barbaadumatti jira. Duraanillee gartee muraadicha afaa wajjin viidiyoo waraabaa turte beektaa. Naarree gaafa sammaadha ittiin qabin. Yeroo sana gartee sa'aatii an viidiyoo isii argee mana muraadicha afaa tasii turte gaara suuritti mana jijjiiratan hin dhagarsiifne. Achillee gara biraatti na tokkoman. Gara biraatti na tokkomanii gartee miti. Mustafaa wajjinlee viidiyoo waraabaa turte. Qabaanni beekte saayimuu keessatti. Achittillee viidiyoo waraabaa turte. Achillee waan yeroo hin jirtu mijattii akkam naan jedhani. Warra masiin bira jirtu kuni akka waan gartee wanni tokkotti ilmoo tokkotti irraa nama rakkate gartee irraa fuudhanii guddifatanii akkuma walumaa gala akka waan ilmoo itti guddifatanii tumaaniin wayiin dhamaatanii garuu namni gartee osoo wayiin dhamaasuu baatanii jettee fakkeenyaaf nama waa beeku gartee warra kiyya maatii kiyyatteen illee hangana bira hin teessu garuu immoo wayiin dhamaatan malee. Sila na dhaga'e amma wanna galuu ije mijoon turbira kiyya jechaa jirtaani muraadicha wajjis Mustafaa wajjillee viidiyoo hojjettiin aan jechuu jirtaani gaafa muraadicha biraa dhayitee hin baafne gaafa Mustafaa biraallee dhayitee hin baafne immoo fira keetii isiin tun immoo ati fira ta'uu yoo qabeessu taate maaliif si barbaaddee sitti hin dhufu. Hin dhaga'e horti nettiin naayyuu hin beektu dhaga'isiin nettiin anaayyuu hin beektu amma yoo akka agarte hin beektu ani mootii rakkina keessa turellee ni beekte mootii fakkeenyaaf ani duraan gartee nus bira kiyyaa miti ofuyyuu akka hin beektu abbi yeroo Yusuf hin bira jiru ofumaayyuu akka hin beekne na beekta. Keessatti wanti kun nama kiyya jedheetti nama barbaada ofiiyyuu aanummaanuu waan akka keessa ture ni beektami. Amma rakkoo kan qabu jedhan jechuun jechuun ka waan barbaaddeef sanatti himi ani immoo beekaa hin beeku siin hin jedhu maaliif jennaan wanni illee lolallee fide hin jiru wanni anaaf si waldhabnu illee hin jiru osoo immoo si waldhaba ka barbaadu taate dhufeetu magaalaa kana keessa akka seene si malee namta akka kam ta'e illee ni beeku. Hin beekaa. Hatta daawwattoota kiyyaanuu eessa akka jiran isaan hin beekan. Egalame itti salaamata iyyuu gaafadhee daawwattoota kiyyaan eessa jiraayyuu kiyyayyuu hin ibsine jechuudha. Baatii torba akkas onlaayinii irraa bade jechuudha. Inni akkam ta'e beektaa? Kanaafuu osoo si wal beekuu baadhee osoo hiriyaa gaarii ta'uu baadhee wal lollellee akkasi malee anaafatan hiriyaa gaariidha nama wal beeknulleedha nama wal kabajnulleedha kana kun immoo lolan barbaachisu waan silaa barbaachisu tokko hin goona jechuudha. Micayyoo waan barbaaddeef situ beeka waan barbaaddeef sannaa ibsiiti micayyoo hin beekaani micayyoo jechuun waan barbaaddeef sannaa ibsiisa jiru micayyoo. Inni akka beektaa abdi micayyooni dhiqqeenyaan biyyarraa baate. Dhiqqeenyaan baatee jennaan hin garteemi Sumaaletti baay'ee Sumaaletti darramaa turte jechuudha. Afoo sagalee isiinumaa dhabanii warri illee garteemi yeroo san mallaqa illee erguu fidanii as baatee isii malee namni gartee bakka kana jirtu jirtii beeku biyyattiillee immoo iyyuu warratti akka waan argu ture. Mallaqa erguu fidanii naan dallaala achitti itti taphatee bas walumaa gala gartee dalagaa ergee irraa nyaataa turan. Biyyattiin immoo iyyuu sanboon erga sanbaa as baate illikii qabattee dhumaan gartee. Kun hojjaa kana ummaan ishee as jirti abbaan ishee as jirti ummaan ati jettu abbaan ati jettu biyyaa kun kana. Kadhalche kun amma garteen biyyattii waa godhaniitiin garteen wayiin wanni godhaniis waa biyyattii asitti hambifatanii jettiin awwala rakkinnaaf garteen warra bira ta'e uummata kana bira teessa taa'u jirti. Sanbooda immoo biyyattiin adeeduma bira turteen uummanni of wallaalchise malee osoo wallaalchisuu baatanii. Namni nama biraatiin abbaa yeroo nuti jira abdiin ati ilaal akka kiyyaatti ilaal garteemi osoo akka kiyyaatti hin ta'in akkuma ka'eetti fudhuuti waan kana irra dhaabbadhu ilaalame abdi namni kun garteemi fakkeenyaaf nama bal'eedha akkanumaan hin beekne tokko namni kun nama kiyyaa jedhee inuun fakkaatu akkamitti barbaadu nama kana. Garuu mootiyyuu yoo irra dhaabbattee ilaalte immoo namumaan baatin abbaayyaan jedhaaree osoo ofii wallaalchisuu baatan magaalaa kanatti illee ni beektan mootiyyuu namni as ture keessattuu namni magaalaa kana keessa ture yeroo dheeraas keessa ture waan nama horullee hin beekta abdii walumaan beekta jettiin ture of wallaalchisan malee akkamitti bira teessi
amma jechuun ati urjii barbaaddee na waamte jechuudha. Walumaa galatti. Bakka isin jirtu waan laa bakka isin jirtu rakkoon qabu jedhi jechuun wanni barbaaddeef nama fakkeenya urjiin fira kennaa jirta. Urjiin Itoophiyaa irraa dhuftee jechaadha. Amma maal godhuu yaaddee jireen jechuun as keessatti maal si gargaaruu danda'a maal si godha? Wanni na gargaaruu dandeessu garteen waan biraatii miti duuteef hin jirti sagalee isaanii dhaga'uu fedhan tokkoffaa warri. Micaan lubbuun jiraannaa nu viidiyoo hojjetaa itti mire? Warra biyya Itoophiyaa wanni miidiyaa fayyadama. Fakkeenyaaf namni gurguddaan amma biyyatti namni gurguddaa miti hojjeelan hojii yeroo qabaattee telefoonuma guddaa yoo qabaatan ija bakka deebaniitiin waan kana hordofan. Ani immoo tiyyoo amma garteen osoo magaalaa kana keessa sagalee yoo dhaga'ee callisanii natti hin tola anummaanuu nama keetii miti nama hambaatti fakkeenyaaf dhaabbataa jirra nama itti yoo miidhan. Guyyaattii tan immoo tiyyoo waanuma isiin keessa jirtuyyuu fakkeenyaaf warri kunuyyuu akka ilmootti guddifatee haqa isaan irraa qaban sanuu gartee miti. Haqa isaaniitu iyyuu beekee gartee miti waan akkanaarra jirti mijattii warraan dawwaleefi waan akkanaarra jirti namatu guddifatee nama bira jirti fedhan gartee inuu dhamaasuu baatanii mijattii warrattuu aartee isaan kana bira teessee akka abbaaf haadhanitti bira jiraataa jirti. Isaan kanaafuyyuu galata galchuun gartee miti maaliif namni dhala namaa akkatti kabajee akka ilma ofiitti ilaalee dhugumaan gartee yoo ka jiraachisaa jiraatu takka ta'e kabajaadhaan. Anama tokkoffaa maal beekta? Ani fira ta'uu keessanillee waan beekuun takka hin qabu. Yaa keetti na dhagaye amma dawwalee fira ta'uu keessanillee hin beeku. Agarraa ittillee nutti hin himne waan kana. Garuu immoo anaa bultii namaa jeequun fedhe. Isaan amma laa jechuun kaa jireenya isaanii kana isii nama jireenya ofii jiraatu jirti meeree jireenya isii kanallee beekuun barbaada. Maatii kanallee mootu maatii isiin haadha abbaa jetteeni qabattee wajjin jiraataa jirtu kana ani haadha abbaa miti jechuun hin danda'u. Ani waan isin jedhe barabdi. Meetii tana achiin abbaa isin hin jenne amma jettime fakkeenya warruma sanuu biraa na geessi. Jettime tanaayyuu akkamitti akkasii. Bargaafa warra bira si geesse barra rakkooyyuu meera nummaanu. Rakkoo takka numtu abdi. Laga sii abdi mee naa hubadhu kaate rabbi jedhiti abdi. Jettine bira gaafa na geessite ittiin haasa. Waan akkanaati. Akkamitti akkana. Mee maal itti haasofite warra jiraa bara. Warruma san bira anu kaajamuu warrumaayyuu qaamu jettiin amma hin beektu warrumaayyuu kaajamuuyyuu. Suleymaan dhageettaa namni. Anamma naannoo isin jirtu mana kana siin jedhu. Jechuun naannoo isin naayim ta'e. Na dhagaye amma na dhageeffatu namni kun sooshaal miidiyaa fayyadama. Waan kana gaafa adagaa ofirra fudhadheetu beeku. Abdii amma yoo makana usufa argitu taatee isin anamma gartee miti mana agarsiisu. Mana miti naannoo kana keessatti manni illee kana irratti rakkoon qabu abdii. Mante nanganuma ciyaan naannoo si arsiisa naannoo akkanaati. Deemtaa ayya baasa hin qabattaa jaboota hin deemtaa jechuun baasa qabadhee deemarree bakka akkanaatti. Akkas jechuudha Suleymaan. Bakkitoo amma siin eegalan beektaa miti bakkitoo kana dhayittee wanni hundi addaan baafatu wantoota karaatti illee wanta sinatti aartuuf hin jiru. Rakkoo kan qabu abdii galatoon jedhe kaani waan na barbaachisu gartee miti.